kararrat lafa hojii arginu nuyi arra warri waadaa kan dhageenye ishee gorsuuf ishee qajeelchuuf dirqamaaf abaraa waaqayyoo nuttis kenname. Kanaaf isiniin amantoota gaaffiin gaafadha. Marsimooyin Abrahaam Abrahamaa dalagaa hamaa jiruu hamaa utuu gootu kararratti mana barumsaatti yoo argitan gorsuudhaaf eeggamuudhaaf qajeelchuudhaaf iddoo abbaaf obbolaa taatanii kallattii dubbii waaqayyootti deebisuuf fuula maatii kanaaf fuula waaqoo duratti isiniin gaafadha waadaa hin seentu. Irra deebi'anatti maamee gargaarsa waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Maatii kanaaf kadhata jilbeenfadhaa. Harka keenya itti qabnee achumaan daa'imoonni ariifadhaa gara kottaa isinii kadhata. Daa'imoonni hundumtu kaadha. Daa'imman ergataa kunuun. Daa'imman hundumaa ergaa amma daa'imoota akkanaa qaban kadhannaa sammuu isaanii fayyaa isaanii jireenya isaaniif kadhata. Daa'imoota keessa ergaa achi as orraala jiranis. Hafuura qulqulluu ati guddaadha. Ati jiraataadha. Kan daa'ima namaa kennu daa'imni badhaasaa jette badhaasatti nutti laatte kanaaf si kadhanna. Badhaasa kee kan nurkaa fuudhuudhaaf sammuu isaanii miidhuudhaaf fayyaa isaanii miidhuuf yaalii adda addaa geggeeffama. Har'aa jalqabee hafuura daa'immoota kana irratti ramadamu nagaa isaanii kan lolu fayyaa isaanii kan lolu sammuu isaanii kan lolu irraan ifadha. Haala kan jiran mana kan jiran araasii garaa keessa jiran gadameessatti baatamanii kan jiran harkatti qabatanii dhaabbatanii kan jiran araasonni araasii warri qabdan baadhaa achuma dhaabadhaa kaa'ataa daa'ima keessa dhostanii taa'ina ol dhaqee daa'inaaf kadhatamu. Araasii harkarra jiran kanaaf nan kadhadha. Ilaala maka iddoo biraatti yeroo daa'imni waamamu haadholii qabatta. Ilaala korbii irraa booda daa'ima waaman haadholee araasii baatan fudhaa achas kottaa malee achi teessanii nafila. Kadhannaan waan godhu seetanii yaadna. Gaafa rakkattan sinuma durutti dawwalan dhageenya waan ta'eef. Dursanii laachuun waaqayyoof torbeen garuu kadhachuuf hin baay'ee murteessaadha waan ta'eef. Achumaan nuun as keessa maal argina daa'ima ol daakee dhufee jechuudha. Sawaaqee mul'isee isinii keessin dhoksina kadhadhaa amantoonni. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hammatamanii harkarra kan jiran lukaan kan socho'an gadameessa kee kan jiran irraa hafuura naafummaa dheera. Hafuura jaamummaa dheera. Suura isaanii kan barbaadu mana barumsaa irra deeme. Rifeensa isaanii kan barbaadu. Hafuurri baradhumaa ijoolleetti fayyadamu. Humni illuminaatiif 666 mataa ijoollee kanarra dheera kan dhaane haa ta'u. Amen jedha. Humneerra raadha. Mana barumsaa baratanitti ijoolleen mana kanaa ba'an saqaayota akka ta'an injiinarota akka ta'an doktorota paayiletoota akka ta'an warra biyya geggeessan arkiyoolojistota akka ta'an warra samaayi lafarratti beekamtiin itti kenname akka ta'an guyyaarraa jalqabee sammuu daa'immoota kanaa eebbiseera. As keessaa faarfattoonni biyya ajaa'ibsiifachiisan paasteroonni waldaa geggeessan raajonni dinqiif miraakiin adda addaattiin ta'u dhiiraaf dubara baatamanii as jiran kana jira dhiiraaf dubara ejjetanii as jiran kana jira har'aa jalqabanii yaa'uha jalqaban. Cabseera habaarsi haa cabu. Cabseera habaarsi haa cabu. Sanyiirraa kan ergame haa cabu. Meeyyaa amantoonni sasatti cabeera. Dabalaa jedha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin Abrahaamiif daraartuuf sin kadhadha. Waajenni isaaniittiin daa'ima kana guddisan haa kennamuuf. Warra jilbeenfatee jiru kanas uummataas jiru kanas abbaa fi haadhi daa'imarra haa jiraatan. Daa'imni abbaa fi haadha malee hin guddatin. Godaanaa tadaadaarii hin ta'in. Abbaa namaa fi haadha namaa hin hawwin. Abboota nanaa daa'imarra jiraadha. Haadhota nanaa daa'imarra jiraadha. Daa'immoota nanaa fayyaadhaan haadhaaf abbaa jala jiraadha. Warri gadameessatti baattanii jirtan nagaan hiikkadha. Warri daa'ima barbaadan gadameessi keessan baname daa'ima haalaat. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Deebi'aa bakka keessanitti ulfaadha.